Akkam jirtan hordoftoota koo ayyaanni irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadee karaa nagaatiin kabajamee darbuusaa ilaalchisuudhaan hooggantoonni adda addaa ergaa dabarsaniiru. Qophii kanaan ergaawwan isaaniin tartiibaan isin dhiyeessaa turtii gaariin isiniin jedha. Kanan dursuu ibsa hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaati. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi Harsadee duudhaasaa karaa eeggateen kabajamee xumuramu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa himaniiru. Obbo Haayiluun kabaja ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan har'a ibsa kennaniiru miidiyaaleef. Ayyaanni namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaatan karaa duudhaasaa eegee fi tasgabbii qabuun jalqabamee xumuramuun hiika guddaa qabaachuu obbo Haayiluun ibsa kennan kanarratti himaniiru. Kunis duudhaa fi aadaa Oromoo addunyaatti kan mul'ise, guddummaa fi hammattummaa Oromoo kan mirkaneesse, hariiroo obbolummaa uummanni Oromoo sabaa fi sablammoota Itoophiyaa waliin qabu daran kan jabeesse, yaa'insa turistii biyya keessaa fi alaa kan si'eesse ta'us himaniiru. Gama birootiin irreechi karaa sirnaa fi duudhaasaa eegeen tasgabbiin kabajamee milkiin xumuramuun isaa humnoota siyaasaa amantaa deeffachuudhaan duulaa fi maqaballeessii garaagaraa irreecha Oromoo irratti gaggeessaa turan kan qaanessee fi abdii kan kutachiises jedhaniiru obbo Haayiluun. Qaamolee milkaa'ina ayyaanichaatiif tumsa taasisan hundas maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin obbo Haayiluun galateeffataniiru. Galatoomaa jedhaniiru itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa. Ayyaanni irreechaa hora Harsadee karaa nagaa fi milkaa'ina qabuun xumuramuu isaatiin qaamolee milkaa'ina ayyaana kanaatiif gumaacha taasiftan hundaan galatoomaa jechuun barbaadaa jedhaniiru obbo Fiqaaduun. Akkuma guyyaa kaleessaa irreecha hora Finfinnee irratti tokkummaa fi obbolummaan dhugaa lammiilee gidduutti ifee mul'ate, guyyaa har'aatis irreechi hora Harsadee akkaataa duudhaa fi safuusaa eeggatee fi hammattummaa uummata Oromoo mirkaneesseen nagaa fi gammachuun kabajamee xumura argateera. Kabajni ayyaana irreechaa hora Harsadee jala bultii irraa eegalee miidhagina addaa kan gonfate yommuu ta'u, hirmaattonni ayyaanichaa uffannaa aadaa garaagaraatiin miidhaganii ayyaanichatti simboo horuudhaan gamatti qabeenya guddaa gama aadaa fi eenyummaatiin qabnu beeksisuudhaan gumaacha olaanaa taasisaniiru jedhan obbo Fiqaaduun. Irreechi hora Harsadee hirmaattota miiliyoonaan lakkaa'aman keessummeessuun cinatti sabaa fi sablammoota biyyattii hedduu hirmaachisuudhaan dirree heddumminni keenya miidhagee itti mul'ates ta'uu danda'eera. Kabajni ayyaanichaa akkaataa duudhaasaa eeggateen rakkoo tokko malee nagaan kabajamee akka xumuramuuf gumaacha olaanaa kan taasiftan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee, qaamoleen nageenyaa, dargaggoonnii fi shamarran, hooggansii fi qaamoleen hawaasaa sadarkaan jirtan akkasumas miidiyaaleen biyya keessaa fi biyyaalee alaa sirna miidhagaa kana addunyaaf ifatti agarsiiftan hunda caalaa ammoo keessummoota gammachuun simattanii kan qabdanirraa qooddanii keessummeessuudhaan jaalala dhugaa kan itti mul'iftan ummanni magaalaa Bishooftuu galata guddaatu isiniif mala jedhaniiru obbo Fiqaaduu Tasammaa. Xumura irrattis tokkummaa fi obbolummaa dhugaa kabaja ayyaana irreechaa irratti mul'ate yeroowwan kaanittis jabeessinee akka itti fufnu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatoomaa. Fiqaaduu Tasammaa hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Irreechi sonaa fi taateewwan haaraa qabatee dhiyaachaa dhufee jira jedhaniiru afyaa'ii caffee Oromiyaa Saadaa Abdurrahamaan. Malkaawwan lamaan irratti abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, qeerroo fi qarreen Oromoo hundi seeraa fi sirna irreeffannaa guutuudhaan uffannaa, meeshaalee fi faaya aadaa eenyummaa isaanii ibsuun miidhaganii marga jiidhaa qabatanii hora Finfinnee fi hora Harsadee irratti milkiin irreeffatanii jiru jedhan addi Sa'aadan. Irreechi sirna galateeffannaa uumamaan uumaaf dhiyaatu qofa osoo hin taane bakka tokkummaa fi obbolummaan sabaa fi sablammootaa itti mul'atus ta'aa dhufee jira. Hariiroo waliin jireenyaa kaleessa qabnu caalmaatti dagaagsuudhaan kabajaa fi jaalalli uummattoonni waliif qaban bakka itti caalmaan bahee mul'atu ta'uu isaas nutti mul'isee jira.
Irreechi hora Finfinnee fi Harsadii aadaa, duudhaa fi naamusa isaa eeggatee nagaan akka xumuramuuf qaamolee magaalota lamaan irratti halkanii fi guyyaa hojjettanii akka milkaa'u taasiftan hundinuu galata guddaatu isiniif mala. Irreechi irreecha milkii warra baranaa kan bara dhufuu nu haa taasisu jedhaniiru. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa immoo maal jedhan? Irreechi mallattoo nageenyaa kan dhiifamaa fi araaraa ta'uu gochaan waan agarsiiftaniif galatoomaa jedhan. Ergaa isaan dabarsan ammoo itti aansanitti hima. Uummanni Oromoo uummata nagaa jaalatu, obbolummaaf bakka kennuu fi aadaan isaas duudhaa nagaa leelisuun kan guutamedha. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadeetti karaa duudhaa, safuu fi safeeffannaa isaa eeggateen nagaan kabajamee xumuramuun isaas dhugaa kana mirkaneessaa jedhan Obbo Shimallis. Abbaa ayyaanichaa kan taatanii fi sirnicha eegdanii har'aan kan geessan kabajamaan uummata Oromoo uffata aadaan faayamtanii ayyaanichatti miidhagina addaa dabaluu bira dabartanii nuti warra aadaa fi duudhaa gaarii qabu, nagaa jaalatuu fi hammachuu beeku ta'uu keenya mirkaneessanii jirtu. Irreechi keenya akkuma duudhaa isaa nagaa kan tiksu, araara kan cimsuu fi obbolummaa kan jabeessu ta'uu sirna kabaja ayyaana Irreecha hora Harsadeetti kabajame irrattis irra deebiin mirkaneessuun qaamota kufaatii keenya eeggatanitti qaanii, warra gammachuu keenya nu waliin qooddatanitti ammoo kabaja waan horottaniif galatoomaa jechuun barbaada. Tokkummaan jiraannaan waan hunda gochuu akka dandeenyu irreechi dhugumaan irree keenya ta'uusaa nuuf mirkaneessee jira. Kanaafuu abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, foolleewwan, qeerroo fi qarreen, hooggansii fi caasaan mootummaa naannoo keenyaa sadarkaan jirtan, caasaaleen nageenyaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa, waliigala uummanni Oromoo hundumtuu guyyaa jala bultiirraa kaastanii haga xumuraatti ayyaanichi karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akkasumas hirmaattonni ayyaanichaa rakkoo tokko malee nagaan ba'anii akka galan waan gootaniif galanni koo guddaadha jedhaniiru pireezidaantichi. Sabaa fi sablammoonni fi ummattoonni biyya keenyaa akkasumas keessummoonni idil addunyaa sirna keenya nu waliin hirmaachuun kabaja, jaalalaa fi obbolummaa nuuf qabdan waan nutti agarsiiftaniif guddaa galatoomaa jechuun fedha. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu keessummoota kabaja ayyaanichaatiif gara magaalaa keessanii dhufan fuula ifaa fi mira obbolummaan guutameen simannaa taasisuun waan nu boonsitaniif galatatu isiniif mala. Miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa afaanota garaagaraatiin ogummaa keessaniif amanamtanii ayyaanni Irreechaa mallattoo araaraa fi nagaa, faajjii tokkummaa fi obbolummaa ta'uusaa ijaa fi gurra addunyaan waan geessaniif galatoomaa. Dhumarratti barri 2016 bara araaraa, dhiifamaa, tokkummaan Oromoo itti itituu fi sabdaneessummaan keenya daran itti dagaagu nuuf haa ta'u jechaa barichi bara Oromoon wal dhaggeeffatee garaagarummaa ilaalchaa jiru marii fi marabbaadhaan furachuun nageenya waaressee misooma saffisiisuuf xiiqiin hojjetu akka ta'uuf waamicha koon isiniif dhiyeessa. Ayyaana gaarii. Oromiyaan ijaarraa, Itoophiyaan itoomnaa, gaanfa Afrikaan tasgabbeessinaa, Waaqayyos nu gargaaraa. Shimallis Abdiisaa, pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, fulbaana 27 bara 2016 Finfinnee jechuudhaan ergaa isaanii dabarsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Egaa kan itti aanu maali kan jedhu xiinxaluun barbaachisaadha. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii akkuma hooggantoonni sadarkaa adda addaa irratti argaman mirkaneessan kanatti karaa nagaatiin kabajamee xumurameera. Waggoota itti aanan keessattis ayyaanni Irreechaa haaluma kanaan duudhaasaa eegee kan kabajamaa bara baraan turu ta'uunsaa kanumarraa mirkaneeffachuun ni danda'ama. Miidiyaaleen biyya keenyaa dhimma kanarratti daran hojjechuu qabu. Hayyoonni balballoomsuutu irraa eegama. Bu'aa kana akkamitti galmeessisuun danda'ame? Maaliif kun ta'uu danda'e? Humnoonni faallaa deeman gufuudhaaf oduu socho'aa jiranuu bu'aa kana galmeessisuu danda'uun waan guddaadha. Akkamitti sadarkaa kanarra ga'uun danda'ame jechuudhaan ilaaluun xiinxaluun barbaachisaadha. Keessumattuu miidiyaawwan afaan Oromootiin hojjetan uummata
hubachiisuun irraa eegama. Hayyoonni dhimma kana akka xiinxalan akka sirriitti irratti haasaan gochuun barbaachisaadha. Ayyaanni Irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadee nagaan kabajamee xumuramee darbeera jechuu qofaan gahaa hin ta'u. Maaliif bu'aan kun argame, akkamitti argamuu danda'e kan jedhu ilaaluun irra deddeebi'uudhaan hubachiisuun barbaachisaadha. Bu'aa galmeeffame kanarraa muuxannoo horachuudhaan kan itti aanuufis qophaa'uun barbaachisaadha. Humnoonni adda addaa ayyaanota ummataa dirree irratti kabajaman sababeeffachuudhaan jeeqamsa kaasuudhaaf haalli ittiin socho'an beekamaadha. Ayyaanonni ummataa ammaan boodas dirree irratti kabajaman baay'een jiru. Humnoonni kun haala kanaan waltajjiiwwan kanatti akka hin fayyadamne taasisuun barbaachisaadha. Gufuu isaan uumaniin yaadda'uudhaan yeroo yerootti yaaddoo keessa turuun nurraan eegamu. Gufuu humnoonni siyaasaa ayyaanota ummataa dirree irratti kabajaman da'eeffachuudhaan uuman qolachuun kan danda'amu bu'aawwan amma galmaan kana sirritti hubachuudhaan akka muuxannootti yoo fayyadamuun danda'ame qofaadha. Kanaaf ammoo hojjechuun barbaachisaadha. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadhaa. Nagaatti.